Amma gurra aara tokko jiranii agartanii amma. Meegaa amma laal gaafii kanaa odoo na gaafachuu baattee das na jaa. Gaafii gaafii kanaa na gaafatu anniin aara dhiifama wajji miira keessa galee jira. Bilisa kiyya yookaan saayinii kiyya kuni inni aaraa gisee jooneen waan dhadhuu deemsee dhiifira lalaa dhufe. Inni itti sagwaan bishaan waa keessa jiru gosa akkuma jaansaan waan. Keessa jecha hayyichi keenya takka jee maalii yaadadha waan barbaaddu argachuudhaaf haalan barbaanne keessa jiraachuun yookaan haalan barbaanne keessa dabruun dirqama tahaa obsaa waan jiru jecha akkana kanaa kan hamilee nama godhan hedduu nu dhaamu ture waan. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota dirree maltiimiidiyaa guyyaa har'aan tana sagantaa bareedduu fi bohaarsituu taate qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Sagantaan kunis barattoota bara 2012 baatii torbaffaa keessaa barnoota muruudhaan bara 2013 keessaa baatii torbaffaa itti deebi'uudhaan qormaata kan fudhatanidha. Barattoonni kun bu'aa bayii meeqa keessa bahanii guyyaa har'aan tana akka gahan namuutiifuu ifa. Kanaaf waan baatii hanga kana keessatti dabarsanii fi akkasuma waan isaan dhagamseen bu'aa fi mudannoo adda addaa kan yeroo kana keessaa isaan qunname isaanirraa kan fudhannu taham duraan dursinee maqaa isaaniitii fi eessa akka jiraatan isaanirraa barree kan walitti deebinu taham duraan dursee obboleessi keenya nuumaanin isin afeeraam isaa wajjin. Asirratti nu afeeruu keetiif hedduu galatoomii isin jenna. Duraan dursee akkuma inni isinin jeetti maqaan kiyya Nuumaan Abdurrahmaan naan jedhan. Barataa kutaa 12 idoo takkaasani. Kan namuu beeku san jechuudha. Egaa akkuma inni durarratti if beeksisaa jetti anis Nuumaan Abdurrahmaan naan jedhani. Maqaan kiyyaas anis kan hin dhaladhe asuma magaalaa Dirree Dhawaa ganda garaadaa ganda jaamu keessatti. Egaa kanuma fakkaata if beeksisni hanganuma. Akkasuma isatti aanu obboleessi keenya Yuusuf Jaamaa inni kunis gaa barattootuma keenya keessaa kanneen wajjin barachaa turan kutaa 13ffaa warreen qormaata fudhatan irraa inni kunis maqaa isaatii fi haala itti keessa dabarsee akka nuuf immoo gamanumaan maqaa isaa gaafannaa. Warri dirree maltiimiidiyaa gama keenya siixanii dhiyaatanii carraa kana nuuf uumuu keessaniif galatoomaa isin jecha anis maqaan kiyya akkuma jalqabarraa ibsuudha yaalii godhetti Yuusuf Mahmad naan jedhani anis jiraatumaa fi argamaa biyya tanaati gandi kiyyaas dhaloonni kiyyaas bakki itti dhaladhe obboleessa kiyyaatti wajjin wal fakkaata. Egaa nuti ni beekamna warra 12 ida'uu takka waan seenaa keessatti argamee hin beekne warra kutaa 13 eega barate turtii waggaa takkaa booda warra qormaata biyyoolessaa fudhatee tattaa'u jiru sanii kana fakkaata gama kiyyaan. Hayyee barataa Nuumaan gaafii jalqabaa keenyaa sirraa jalqabna. Gaafiin jalqabaa keenyaa yeroo jalqabaa jechuudha bara 2012 keessa qormaanni akka dabru erga taasifame maal dhagame san duroo maalirra turtan qophii qormaataatiif? Gaafii gama kiyyaan gaafii ajaa'ibaan na gaafatteen siin jaa. Egaa akkuma beekamutti amata bara 2012 jechuudha. Koronaan kun kan dhufe baatii torbaffaa keessa kan dhufee jiru. Egaa nuti qophiin nuti fatanaadhaaf qophoofne hedduu bareedaa ture. Garuu akka niyyannee nun taane maaliif yoo kan jettan ta'e wanni samii darbamte lafa nan qattu jaani. Egaa silaa akka karoora keenyaatiin qaarsine garuu karoora rabbiitiin malee hin ta'u. Akkuma na gaafattetti gaa amma niin arabee taa'u gaafii kanaa na gaafatan maaliif yoo jette mataa kanaatu akka maal jettaniin kitiliin hoggaanii fi bishaan itti fidan taagaazii aarri kamiin baha ammaa gurrarra aara tokko jira ni agartanii amma aaraa jira
amma meegaa amma laal gaafii kanaa odoo na gaafachuu baatte das na jaa amma xiqqollee taatu an gammachuun qaba ofirraa chukuchiise jee garuu nama akka keetii kana hoggaa dhufee gaafii kanaa na gaafatu anniin aara dhiifama wajji miira keessa galeetiin jira. Egaa gama obboleessa keenya Yuusuf Tikis hin dabarsinaa. Qormaanni kun dhaabbachuun dura maal irra akka turee fi qormaanni kun dabree jira erga jaanii booda maal akka isa dhagahame isarraa bar. Gaariidha. Egaa akkuma obboleessa keenya gaafii na gaafachuudhaaf yaalii godhetti anis gaafii isaa kana xiqqoo deebisuudhaaf hin yaalii godha. Waan nama yaasisu obboleessi kiyya yookaan saayibni kiyya kuni ani ni naaraa gisee joonin waan dha'uu deemu seetiin firaa lallaalu ture. Wanni itti isaa gaanu bishaan waan keessa jiru gosa akkuma jaansan waanuma garaa isaa keessa jirutu akkana isa godha. Hundaafuu ati haalli sanis dabree har'a geenye jirra. Ani gama kiyyatti yoon ifin deebu jechuun gaafa san just baatii torbaffaa dura akkaataan ani qormaataaf itti qophaa'u turee fi kun yoon fi kan ammaatii wajjin kompeer goonee hedduu garaagarummaa guddaa qaba. Just an sa'a sanitti yoon fi qormaata irra ta'e 100% shuuriin ture beekte hojjechuudhaaf ifitti amantummaa guutuun qaba ture. Koronaan dhufe koronaan waraana rabbii darbummaan nuggate erge dhufe warri san dahoo godhatee achi jalatti waa hedduu nama miidhuudhaaf tattaaffii godhatees namaa jira. Haa ta'u yeroon saniis dabree baatii takka 2 3 osuma lakkooyinuu waggaa akkasiirratti gama barnoota kanaa deebinee qormaata biyyoolessaa fudhachuu dandeenyee jirra. Kanumaan jaagaa gama kiyyaan. Okay, deebisaan keessan quubsaadha. Inni lammaffaan yeroo silaa koronaan dhufee jaansan koronaa kana ijaan argitanii isin akka dhuunfaa keessanitti obbonuuman. Gaafii ajaa'ibaa na gaafate koronaa jee hedduu takkee karaa wantaa kanatti numaan arge maal jettanii nachi ol karaa mudannoo ajaa'ibaa na mudatteerra muddee aannannoo osoo hin ta'in karaa olii kana bakka makiinaa irraa kudhan takka maal jedha makiinaa bakka makiinaa irraa kudhan takkatti osoo hin deemu ta'ee koronaa fi hatticha tokko hojii deemu jira. Waan ajaa'iba isinii ta'u mudannoo gaafa san na mudatte keessaa karaa baankii kanarraa hin maallaqa tokko fuudha jeetiin oofute maallaqa toora 2,000 kana baankii karaa ganda keenyaatti ol dhiyaatu karaa shawwaa kana dhaqee hoggaaniifin laalu niitoorkiin hin daleedu jaan waan ajaa'iba isinii ta'u wannummaa nu darare diredhaa tana gamanumaanu wanni ibsachuu fadhu warree chaanaala dirree maltiimiidiyaa hordoftan niitoorkuma diredhaa sana ofirraa dadhabne niitoorkiin hin jirtu olumarraa katawamte guyya san niitoorkiin bakka 2 laal duraan bakka takka hoggaan jirre karaa kooneelsan ni daleedu ture. Maallaqaa dhawameen isaa jiru maalleeni. Maalleeni maal dhawamu maalleeni ni jira. Saaksi. Asii dhabee hoggaan karaa kooneelis ol kutu niitoorkiin hin jirtu jira. Akkasii bakka 2 hoggaan dhabu karaa kaziiraa kana fudhadhee waan ajaa'ibsu natti ta'u qarshii meeqaan qaba qarshii 2,000 2,000 sanirraa yoon qarshii 10 baajaajiin koree deeme badiin hin qaba nagee angaleessira rabbi na kaaseeti gandaattuu dhaqe waan ajaa'ibsu natti ta'u qarshii 10 jechaan qarshii 5,000 darbee dhufe akkaan itti darbee isiniif hima maaliif wanniin tana hundee isinii muu deemuuf koronaa wal qabata. Koronaa sodaan baajaaji dhiisee qofan jiin. No koronaa wal qabata wanni kun isinii galu jiraami koronaa waa wal qabatu kanaan isinii muu deemu walitti hidhama sanii hoggaaniifin deemee karaa gandaattuu ga'u lakkaattuun tun siistama sii keessaa istiraateejii mataa sii qabdi akka itti waa namarraa hattu istiraateejii mataa sirraa takka nadhaatanii jiran akka tasaa silkii namni irra dawwaleetiin nambara keessaa fuudheetiin hoggaaniin nambara keessaa fuudhee harkarra katabadhu silkiin harkaan hoggaan achi garagalee samboodii qophaa'aa jiraami gifaalli naan jee amaarinyaan ni beetanii amaarinyaan gifaalli Maal gaffataaf dhiiroo. baajaaji kaadiiroo hoggaanii duufu Kanniinis ni jira jechuudha. kaawwamee dhiise laalammaas waa lama asirra kabaruu qabdan seeviingii fi khayriin dalagadha jeetiin waa dhabee galemmaas hangama kiyyaa nama naa duufe hoggaa jiru sawaaba jeetiin hoggaan duufuuf samboodii kaateef duraanuu kaatee jirti namni lama na dhufu
achi seenii naan jaan waan ajaa'ibsiif ta'u xiqqoo shakkeetiin tureen gabbee isaan naqee amma gaafa san amma wanni isinii mudeemu gaafa koronaa san baajaajiin nama 3 keessa taa'uun hin ta'u dubbiin amma isinii muufiin deemaa jechuudha. Hoggaan ishiin teenye bakka taraafikaa tokko hoggaa geenyu koronaa alla አንድ ሰው ይውረድ ይጃን ከነቹም ማለ አፋን ኦሮሞት ኮሮና ጅራቲ namni 3 taa'uun ta'u tokko habuu jedhan hoggaanii fi bakka san geenyu lakaa silkii fuudhee jiran irra fudhatee jira silkii fudhan san akkasii silkiinis fuudhamtee kuteeni gamanuma wanni isin jechuu barbaadu gaafii ta'e deebii koronaa wanni ettamtun akka gama kiyyaatti poolitikaadhaan jaan gama saama keessa jirutti gaafa sanni jira amri rabbii fide amma koronaa jaanii naggada koronaan naggada ta'e egaa mudannoon tiyaastanuma fakkaata. Egaa akka ajaa'ibaa diskas nu godhe obboleessi keenya waa'ee koronaa. Barataan keenya Yuusufis koronaan dhufee gaafa jaansan dhiiroo ijaan arkee jiramu hin agarree yeroo san keessatti maal akka isa dhagayame gamanumaan akka nuuf ibsu isa gara. Ani dubbii koronaa kanarra beektaa waa hedduu waa'ee naasoo qaba. Garuu hin haasoo malee takkuma takkaan keessa dubbadha. Gaafsan karaa Naayijeeriyaa fi Aljeeriyaa kana maal akka ta'e ni yaadadha. Sooshaal miidiyaa gubbaa osoo deemu jiruutiin ibsa takka argee mootummaan biyya sanii ibsa baasee ture halkan irraa sa'a 5 ja'a kanatti. Ibsisaa kun maal ja'a? Dhibeen koronaa vaayirasii kun waan babal'achaa jiru jecha biyya keenya hawaasa keenya lammii biyya keenya dhibdee kanarraa baraaruudhaaf geejjibni sochiin geejjibaa akka dhaabbatu waajjirri garaagaraa akka cufamu jee ibsa akkanaa mootummaa biyya sanii baase onlaayinii irratti arkeetiin uummanni akka jajjabeessanii jee galgala akka tasaa ta'e hirriibna fudhatee rafee ganama gizeen hirriiba irraa ka'ee hedduu chakkaluu turre beektaa gaafa san hedduu takkaati hedduu bakka lafa turre gizee mana barnootaa dheenu mana barnootaatti waan akkanaa dhageenye just gizee sa'a 6 gabbaanu miidiyaa fayyadamanii dhaabbanni mana barnootaa barumsi dhaabbatee jira nuun jaan sababni isaa maal jennee gugaafannu koronaadha saniifuu namni walii qabamuu waan hin dandeenyeef barnoota dhaabnee jira raafaadha akkasii gallee teenye korona miidiyaan korona FM korona wanni hundi koronumaasa korona an hanqaan barreeffamni takka bahee hanqaan dubbisee hin hubatinitti koronuma kanaahu namani jiraamte akkana zaata qabu kan akkana dhufeessi qabu takka akkasuma jiin waanuma akkasii takka waanuma akkanatti ni jiraamti ati suma tuqa bakka ati akka taatun beektu waanuma akkasii ani waan zaata qabu takka ta'e hedduu takkaan bakka cinqachuu ture beektaa sanis dabree Osmaan isa kana cinqadhu anamma xiqqoo tasgabbaa'ee sooshaal miidiyaas hedduun hordofaa waan ta'eef hubadhee xiqqoo takkuu maal naan jee dhufe kanuma akka kiyyaa yaadni cinqee beektaa osoo deemuu na dhufe aboo naan jee galgala jee gizeeniifiin mana galee koronaan dhufee mana kiyya jala bulaa naan jee akkamitti waan akkanaa jechuu dandeesseen jaane gizeen FB seenee Facebook seenus sooshaal miidiyaa adda addaa gizeen deddeemu miidiyaa adda addaa gizeeniif dhaggeeffadhu jee waa'uma koronaa kana osoo haasawanii jee hanqa koronaan dhufee mana kiyya jala afatee rafuuta kana fakkeessan jee halkan kana akkana cinqachaa buleetiin jee ganama gizee barihee yaa rabbi alhamdulillah jeetiin jee ol ka'ee eegaan asirraa deeme lal deemee magaalaa tana takka waliin gahee gizee sa'a 6 kara gandaa gas deebuun hafuura baafadhaa jee maali jennaan koronaan halkan mana kiyya jala ciisaa bulasee ganama gizeen gabbahee halkan mana jala qaba bakka inni sooshaal miidiyaa fi feesbuukaa fi tiivii garaagaraa gulaalu waa'ee koronaa kana ol kaasanii itti himan beekte inni maal see guusan bakka koronaan kun akkuma kiyyaasan see warlaa innis waanuma zaata takka qabu kan dhufee isa qabu deemu sanumatti fakkaate waan dhufee galgala afatee mana kiyya jala rafaa buluun sahaa jee ganama gizeen ol kiyya magaalaa tana keessa deemee waan takka dhabee nama olii gayyaa'u malee deebi'ee xiqqoon hin tasgabbaa jee galgala gizeen gadhe akkasuma naggalti jee ammas achuma afatee waan rafuun sahaa jee ganamaas numaan deema jee waan akkasii hundaa jira. Eega qormaanni keessan dabree booda baatii 7ffaa eega dhaabbatee booda
sagantaa qonnaa keessanii akkuma dursanitti itti fuftammoo san boodoo maal hojjechuu turtan qonnuma turtammoo hojii biraa eegaltan maal keessa turtan yeroo sanitti isin? Amma boodi qaraatiin hin jirtu jee kara dalagaa barbaadu seenne. Kophee takka bitannee kophee san dalagumaaf binnee 400 binnee kopheen baatii osoo hin gahin addaattee nurra osoo dalagaa barbaannu. Waan ajaa'ib isinitti ta'u dalagaan tun takka nurraa nafne akkuma gaafii reefu na gaafattetti mudannoon na mudattee bakka ilmi namaa ni jiraami obsa wanni jaan takka rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jee innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaab jee. Wallaahi gamana wanniin dhaloota na boodaatiif dhaamuu barbaadu rabbiin mokkora adda addaa addunyaa tanarratti mudannoo adda addaa ilma namaatirra kafidu ilmi namaa obse yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaabiin sun dhugaa ta'uusaa ani xiqqollee taatu arkeetiin jira. Iddoo haasawurraa xiqquma dubbachuu bareedaadha. Gamanumaan wanniin jechuu barbaadu isin dhaloonni nu boodaa jechuu obsa qabaadhaa mudannoo isin dhuftu hunda obsaan dabarsaa innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaabii san galmaan ga'an isiniin ja'a. Gaafin itti aantu obboleessa keenya barataa Yusuf. Egaa qormaanni akka dabrettu dabree jira. Yeroo san keessa mudannoon isin mudate maal faatu jirame? Angaafii kee ka jalqabaa irraa gizeen qabu. Akka barnoonni dhaabbatetti ani akka nama dhuunfaatti saayibban kiyyaa wajjin tahee hedduu akkumaan carraaquu ture seentiin ji'a torbaffaarraa eegalee carraaquun ture. Gaafa ji'a sagalii kan silaa qormaata biyyoolessaa fudhannu san gaafa sanitti ni fudhatan jaanii turanii gaafa saniifis qophiirraan ture gaafni sanis gahee ammas sababa garagaraatiin dheereffamee ji'a 10ffaa keessa jaanii turan gaafa sanis akkasumatti itti qophaa'u turre gaafni sanis ni dabre 12 gama boodaa ja'an akkasumatti itti qophaa'u turre kun hundinuu tahee dabree barri 2013 seene akka lakkoofsa habashaatti. Waan tahee hin beeku dhimma siyaasaa biyya kana keessa jirus haa ta'u dhimma garagaraatiif barnoota keenya wajjin wal qabsiisanii baatii onkololeessaa 23 kan ja'anii turan sanillee baatii sanirraa gama yeroo hin beekamnetti dabree san booda nutilleen carraaqqii keenya san dhiisnee abdii murannee hedduu obsi keenyaas nurraa dhumee hedduu takka yaaddoo keessa gallee barnootaallee adda fagaachuu murteessinee waan garagaraa hojjechuudhaaf gama garagaraatti namuu kallattii garagaraatiin bobba'uudhaaf murteessinee osoo haala kana keessa jirru gaa namoonni garagaraa kan bakkoota garagaraatti waliin yeroo gaarii fahamtus dabarsaa turre. Hedduu jira dhaamsa garagaraa gorsa garagaraa nu dabarsaa turanii san keessa jecha hayyichi keenya takka jee maalii yaadadha waan barbaaddu argachuudhaaf haalan barbaanne keessa jiraachuun yookaan haalan barbaanne keessa dabruun dirqama tahaa obsaa waan jedhu jecha akkana kanaa kan hamilee nama godhan hedduu nu dhaamu ture waan akkana kanaa kanaan hamilee keenyaas eeggachaa qalbiidhaan gamanaas dhaggeeffachaatuma wanti jiru sanus gama gamaan oofaa tarabbii malee taatu guyyaan har'aa kun gahee gaa kunoo qalbii fi sammuun keenyalleen hafuura nu fudhatee jira. Kanumaan jaagaa mudannoon as keessa nu mudate mudannoo hedduutu jira kanuma. Galatoome obboleessa keenya. Egaa obboleessa keenya nuumaan mee mudannoo dila kana keessa yeroo carraa dila harkattan kana keessatti namni ifiin fannisa jeen jiru. Ati na gaafatte gaafii bareedduudha. Ifiin fannisaa hoggaattu kana dhugaa jiraachuu malaanis hin beeku. Hangama kiyyaan garuu sadarkaa kanarra hin geenye jechuun hin danda'a. Rabbiin maal jee suuraa tabaarakaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkam jee bismillaahi irrahmaani irrahiim tabaaraka alladhii biyadihi almulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جي يا أخي ربي سبحانه وتعالى ليبلوكم جي اسم مكرو داف جي
wanta reefuu saniini wal bira isinii fiduu fedhee dhiifamaa wajji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakumiin sun eenyu baana? Numa baanaami? Liyabluwakum hoggaa jiru isin makoruudhaa fi ayyukum ahsanu amala. Eenyuutu irra gaarii toltuu dalage. Fakkeenyaaf akka reefu naan jettitti ka sadarkaa iffannisuu ga'e hin jiru eeggaa jettu. Dalagaa gaarii isin mokkora sanirraa eenyu dalagaa gaarii dalage? Eenyutu mokkora saniin if miidhe? Eenyutu lubbuusaa kasaare? Eenyutu lubbuusaa najaa baasee gamanumaan? Rabbiin waan xiqqollee taatu ilmii qara'uun sadarkaa ilmii qara'uun akka waan bakka obsa qabaattu waan si gootuufu gamanumaanuu wanniin dhaamuu barbaaddu warreen hordoftoota chaanala dirree maltiimiidiyaa taatan hunda keessaniifuu bakkuma jirtanittuu obsa qabaadhaa. Rabbiin mokkora takkanii fida. Mokkora sanirrattis eenyuutu toltuu dalaga mokkora saniin, eenyuutu garuu mokkora saniin obsuu dadhabee iffannisaa akka inni jeetti sadarkaa iffannisurraa waan ga'uu hin qabdu. Tun ammaan tana qacaca jechuu ni dandeenya. Bakka gamanumaa wanniin isin jechuu barbaadu obsa qabaadhaa. Sadarkaa iffannisurraa isin ga'inaadhaan isin hin jaan. Hojjamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya amma gama xumuraa ceenetti jirra. Mee dhaamsi isin barattoota isin boodaatiif takkaahuu jenereeshinii isin boodaatiif qabdan maali? Maal akka ta'uu qaban? Yoo wanni kanaa yoo keessaa mudataati akkamitti akka dabarsuu qaban dhaamsa gabaabaa isinirraa fudhachuu barbaanna. Dhaamsi niin qabu barattoota nu boodaatis tahee jenereeshina nu booda ganaa meeyiraa jiruu fi kan meeyiruuf taa'uufis dhaamsi nan qabu. Jechuun ati namni imala fagoo deemu takka imala kana keessatti bu'aa bayiitu hedduutu isa qunnama. Maaliif kaayyoo isaa san waan duraan mul'atu jecha bu'aa bayii kana hunda irra tarkaanfatee kaayyoo isaa san gahuudhaaf lafa'uu qaba. Kana waan ta'eef jenereeshinii booda dhufu kun taargeeta isaanii sani malee kan laaluu qaban wantoota kanarratti isaan mudatan kana obstaakila garaagaraa kana akkaataa itti bira dabran jalqaba gisee kaayyoo isaaniitiif lafaa ka'an san pilaana qabaachuu qabaniin ja'a. Pilaana saniin rabbi gargaarsifatanii egaa rabbiiti pilaana isaanii san irra deemanii waan kana hunda bira dabranii guyyaa irraa xumura isaanii san akka gahanii waan gaariidhaan walitti bahaniin dhaamsa dhaamuufi barbaada. Wanni hin taane hin jiru jireenya ilma namaa keessatti wanni hundi ni taha hin tahu wanni jedhamu hin jiru. Kana waan ta'eef jalqaba giseenii fi fakkeenyaaf silaanii fi jireenya kana keessa fitnaan garaagaraa hin jiraanne ta'e rahaan qoftiin jalqaba rahaan eegaltee rahaan xumuru silaa ta'e jireenyi kun gaarri dilli kun hin jiru ta'e akkana yoo ta'e bar asirraa kaanee finfinnee dhaquudhaaf fakkeenyaaf karaa diriiraa qofarra deemnee asirraa kaanee finfinnee deemnee ture bar. Sigalee uumama kana keessa deemtee giseenii fi waan garaagaraa kana lallaaltu waan hedduu baratta. Kanaaf asirraa maal baranna? Fakkeenyaaf amma asirraa kaatee finfinnee dhaquudhaaf gaaraa jira, lafa ol ka'aa diriiraa jira, lafa gatta'aa jira. Isaan kana hundarra deemtee finfinnee dheeyxee jechuudha. Bu'aa bayii dila kana dabartee akkanuma jechuudha. Kana kaayyoo keetti gahuudhaafis qoreelee garaagaraa gufuulee garaagaraa kararra jira. Saniifuu gufuulee kana hunda bira dabartee obsitee irra tarkaanfatee kaayyoo keessanii gahuudhaaf rabbi gargaarsifatee lafa'uu qabdanii isin hin jaa. Akka nama dhuunfaattis rabbi gargaarsifatee lafa'uu qabda. Kanaafuu jabaadhaa kaayyoo keessaniif lafa'aa wantoonni garaagaraa haalli yeroodhaa. Environmentiin isin keessa jiraatan lubbuun keessan dhiibbaa isinirra godhee akka kaayyoo keessan irraa dubee isin deebisnee isin hin jaa. Jabaadhaa xumureen. Mee ta'u dhaamsi jenereeshinii duubaatiif abdu ni jira? Balessi xiyyaa dubbiin nan dubbachuu deemu guututtuu hin harkaa fudhatee hin jechuu barbaadu isinitti isin dheeressu warra nu boodaa jechuu rabbiin du'aan isinii godhu rabbiin 12 idoo takka akka isin hin goone akkam jetta? 12 irratti isin hambisu mudannoon nu mudatte tun akka isin hin mudanne jecha sagantaa tiyyaan gamanumaan dhaamsaaniin qabu gamanumaaniin xumura. Bakka fixadheen jaame nageenyaa tura. Obboleeyyan keenya dhaamsa ajaa'ibaatii fi dhaamsa babbareedaa kana nuuf dabarsuudhaan nu bubbuhaarsanii sagantaa keenya nuuf xumuraniiti jirani. Hordoftoonnii fi dhaggeeffattoonni chaanaalii keenya kan biyya alaa jirtan akkasuma warreen keessa jirtanii fi hooggantoota ta'es
kanneen barattoota hundi keessanuu subscribe like share comment nuuf gochuudhaan nu bira dhaabbatanii chaanaalii keenya chaanaalii guddaa akka nuuf gootanii fi dorgomaa akka nuuf gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafachaa sagantaa teenya tan biraa bifa addaatiin qabannee hanga isinitti deebinutti kabajaaf jaalalaan akka nu eegdan gamanumaan isin gaafachaa subscribe godhuu hin sodaatinaa.